Mashallah Arabiyaa Majlisii Aynuuneemii jechuudha obboleettiin teenya qaaliin jechuudha nu ajajate haala kanaan hojjetamee fi xuramee jira jechuudha inni kun jechuudha Aynuuneemiidha. Aynuuneemiin kun akkuma isin argartan kana mashallah Aynuuneemii hedduu bareedaa ta'e akkuma isin argartan kana haala isin nu ajajan jechuudha diizaayinii ta'e akkasuma kararii ta'e kararii isin nu ajajan haala kanaan hojjannee xumurree fi jira jechuudha obboleettii teenya akkuma isin argartan kana mashallah baay'ee bareedee bahee fi akkuma isin nuun jette xumurree fi jira jechuudha meeshaan kun ka'ee nuti ka'oo nuun jettanii kan leelaa asallaati jechuudha mashallah akkuma isin argartan kanatti meeshaan leelaa haala kanaan hojjetamee xumuramee fi jira. Inni kun magaraja maachii ofii qaba jechuudha magaraja maachii ofii qaba jechuudha minxaafii kararii isii nu ergite akkasuma beebtiraasii kararii sanii gooneef jechuudha akkuma isin argartan kana mashallah baay'ee bareedee fi ka isin eegde sanii olitti bahee fi jira jechuudha. Isin illee barbaadan ajajadhaa viidiyoo kana jalqaba irratti akkuma seentanii subscribe godhaa warri subscribe hin goone subscribe godhaa isinin jedha warri subscribe gootaniirtanii hiriyoota keessaniif share gochuudhaan akkasuma namni viidiyoo kana laaltan hundi keessanuu viidiyoo kana keessa osoo hin seeniin dursaati laayikii tuqaa isinin jedha dursaati laayikii tuqaa isinin jedha nama hedduu bira faffaca'ee akka gahuuf na qarqara waan ta'eef laayikii na godhaa isinin jedha akkuma isin argartan kana assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu ashama harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu jecha ashama harka fuune warroonni kiristaanaallee amantiif kutaatan osoo addan qoodin warroonni hordoftoota zulaa maashoo taatan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu jecha har'allee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kanatti mashallah meeshaan kun meeshaa bareedaa jechuudha obboleettii teenya asallaa deema jechuudha akkuma isin argitan kana meeshaan leelaa kun haala kanaan hojjetamee xumuramee fi jira akkuma isin argitan Arabiyaa Majlisiin kun Aynuuneemiin kun lafarraa ol ka'umsisaa abbaa 40ti abbaa tittinasii 40ti jechuudha namoonni jaalattanii jettan ajajadhaa isinin jedha. Diizaayinii kana jaalattanii karariin hin fedhini ammoo kararii barbaadaniin keessa oolchitanii kararii barbaadan godhuu dandeettanii diizaayiniin qofa yoo isinitti tamacha'e jechuudha. Gatiin isaa meeqa gatii isaa maaf hin himne jettan isin maaliif viidiyoo haga xumuraa hin dhageeffanne ani yeroo hundumaayyuu gatii isaa hin hima gatii isaa osoo hin himne guyyaa takkaafillee bira darbee hin beeku isin maaliif hin dhageeffanne. Arabiyaa Majlisiin kun Aynuuneemii akkana of duubaa ka qabu ofirraa ka qabu yoo ta'e akkasuma gubbaa kanallee qaba hunduu hin qaba garuu ka garaa keessaa kana ka qabu yoo ta'e 18,500 jechuudha. Ammoo yoo Aynuuneemii gubbaa kanarraa fi jala kanarraa qofa yoo qabaate gatiin isaa hin qannasa. Walumaa galatti Arabiyaa Majlisiin kamuu hoddadee jira gatiin isaa amma akka duraa sanii miti jechuudha. Warri dura ajajatan anumaaniyyuu hanga baatu hundi keessaniyyuu carraa qabee jedha carraa qabdanii yeroo dura ajajatan san gatiin isaa wuddii jedhaatumaan warri ajajatan mashallah carraa qabdan isinin jedha hanga anaan baatutti namni hundiyyuu maaliif jennaanin gatiin duraatii fi gatiin ammaa walii hin madaalu wal qixaa miti waan ta'eef jechuudha. Mee ol ka'ee takka isinitti mul'isa garuu nama guddaadhaallee dadhabee jira. Viidiyoo kiyya kan akka duraati osoo hin taane sanirra akka isin ilaalamu akka gootan akka abdii qaba. Garuu haa ta'u malee viidiyoon kiyya hanguma duraatu ilaalamaa hin jiru. Karri kun kara kanaan maachi godha jechuudha. Garri kunillee gara kaaniin maachi godha garaan isaa keessi kinoo akkuma isin argitan ispoonjiidha. Viidiyoo kana guutuu isaa waraabee ka'ee sagalee irra deebi'eetti guutaa jira. Maaliif wanni akka malee baay'ata waan ta'eef jechuudha. Inni kun keessaa ol baha jechuudha. Ol harkisuu hin dandeenye malee an keessaa ol baha. Mashallah diizaayiniin isaa baay'ee bareedee hojjetamee jira jechuudha. Akkuma isin argartan kana filafiitiin isaa Aynuuneemiidha. Gubbaan isaatii fi qaamni isaa guutuun mideeffii yookiin muka jechuudha kan inni irraa dalagamee jiru. Akkuma isin argartan kana kinooti gubbaan isaa kan amma gubbarra jiru kun jechuudha. Bakkee nama tiraasiin taa'u kun boondiidha. Kuwwan ammoo Aynuuneemiidha. Asirraallee agasii mideeffii yookiin xaawulaadha. Gubbaa kun ammoo boondiidha jechuudha. Isinitti mul'isaa meena hordofaa isinin jedha. Kinooti bakkeen gubbarraa kun kan ol fuudhe kun boondiidha. Kagadhaan kun ammoo garaan isaa keessi mideeffiidha. Filafiitiin isaa Aynuuneemiidha jechuudha. Asirratti orgaa jira jechuudha. Baay'ee ol fuudhaan akka ol hin fuunee fi akkuma isin argitan kana nama guddaadha saniifi jechuudha. Viidiyoon kiyya kuni mee isin amararu akkana waraabuun kiyyayyuu jechuudha. Isinitti ulfaatu viidiyoon kiyya kun akka sirriitti na laallamu taasisaa isinin jedha.
Yaa ukaani osoo inni deemellee ofiitii waraabee gadhiisellee hin danda'a wanta akkana addaan baasee ofii kiyyaa dhufee isinitti mul'isuuf jecha qalbii keessan adda isinii baasee qalbii keessan akka gammadduuf jechuudha malee inni illee waraabee gadhiisuu hin danda'a jechuudha. Kinooti aynuneemii kanneen jidduu keessaa kanaa qabaate gatiin isaa hin dabale sinirratti yoo ka gubbaa kanaa fi ka jalaa kana qofa ta'e jechuudha. Ka gubbarratti itti hojjetame kan argitanii ka jidduu kana yoo qabaatinii jechuudha. Ka gubbaa kanaa fi kan jalaa kana qofa yoo ta'e jechuudha gatiin isaa isinii qannasa. Akkasuma ka teebilii irra jiru kana madaggafaa irra jiru kana qofa yoo ta'e gatiin isaa isinii qannasa isiniin jedha. Akkuma isin argitan kana teebiliin isaa illee maashaallah akkana fakkaata gubbaa isaa kana guutuu irratti ganaa mastaawutiin gala jechuudha. Kinooti akkuma isin argartan kana teebiliin isaa gama hundaanuu jechuudha zuuriyaan isaa guutuun aynuneemidha. Gubbaa kanarra mastaawutiin gala isiniin jedheera akkuma immideeffiidhaan hojjetame ergasii carqiin irra xaqallalame gubbaa isaa boota du'aa bukan immoo mastaawutiin gala jechuudha. Akkuma isin argitan maashaallah teebiliin isaa illee hedduu bareeda jechuudha. Keessattuu bareedinaa miti bareedinaa filafiitii miti kan hin bareeda yeroo baay'ee kwaalitii jechuudha. Orijinaalinan isaa jechuudha kan isiniif saaru yookaan original jechuudha malee yookaan mal kalarii isaa yookaan immoo bareedina istaayilii isaatii miti kan hin bareeda isiniin jedhu kwaalitiidha isiniin jira. Akkuma isin argitan maashaallah arabiyaa majlisiin kennarraa akkana fakkaata. Beetiraasin isaa kun karariin isaa minxaafii akkana qaba. Kararii minxaafii naa fakkeessii naan jette kararii kanaan maashaallah maash goonee fi haala kanaan qopheessineef jira jechuudha. Maggaarajaallee kararii arabiyaa majlisii kana qabdi hedduu bareedaadha. Isinillee yoo jaalattan ajajadhaa isiniin jedha yoo isinitti tollee kana qofaa miti meeshaa farniicheraallee immideeffi kwaalitii ta'e irraa akkasuma ogeessa cimaadhaan ofii kennaa isin oomishne isin baasna waan ta'eef ajajachuu hin dandeettan isiniin jedha. Ijoolleen tokko keessaan dhufanii silaa amma akkana nama guddaa taate akkamitti hojjetaa harta namoonni naan jettanii jirtanii ka hojjetan osoo hin taane abbaa mana kee yeroo tokko viidiyoo keessatti hin argama. Isatu hojjetaa isiniin jedha ana miidiyaarra argitan malee isatu hojjeta maashaallah akkuma isin argitan kanatti jechuudha. Anillee hangamaa waan dalagaa tureef jecha homanatti hin ulfaatu akkuma isin argitan kanatti hin dalaga jechuudha. Homanatti hin ulfaatu wanta baradheef jechuudha. Video kee kana subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Namoonni jechuu barbaadan jedha lakkoofsi bilbilaa duwwaa 972 duwwaa 25 19 irra heloo jettan gamanumaan